odeeffannoowwan biyya keessaatiin gaafan eegalu Premier League Itoophiyaa torbee afuraffaan kaleessa taphoota lama keessummeesseen eegalameetii jira. Tapha baniinsa torbee kanaatiin Qiddus Giyoorgis Adaamaa wajjin taphachuudhaan Qiddus Giyoorgis gool 2-1 mo'atee jira. Ismaa'eel Oroo Agoroo daqiiqaa 51 farreetti taphaan 89 farreetti immoo peenaaltiidhaan gooliiwwan lamaan Qiddus Giyoorgisitti mo'atee galchuu Daawwaa Utteessaa daqiiqaa 67 farreetti kubbaa Abdiisaa Jamaal mijeessee kenneef gara gooltii jijjiirullee xumurarra balleessaa Addis Tasfaayee Amaanu'eel Gibra Miikaa'el irratti raawwatee rukuttaa peenaaltii argamteen Qiddus Giyoorgis gool 2-1 mo'atee dursummaa liigichaa cimsatee jira. Ismaa'eel Oroo Agoroo lammii Toogoo kun Premier League Itoophiyaa bara kanaatiin gool 8ffaa galchuu isaatii walumaa galatti baay'ina goolii hedduu galchuus dursaatee jira. Yeroo darbe taphoota lamaan hat-trick hojjechuun isaa keeyyatamno tapha kaleessaatiin immoo gool 2 galcheetii jira. Tapha kanaatiin tapha wal madaalaa ture jechuun danda'ama. Kilaboonni lamaanuu wal mo'achuudhaaf morkii isaan taasisan morkii wal madaalan kan irratti mul'ateedha kan ture. Adaamaan taphoota Premier League Itoophiyaa 4 bara kana taphate keessaati lama mo'atee jira. Qabxii 6 kan inni qabu. Qiddus Giyoorgis immoo taphoota afran mo'achuudhaan qabxii 12 sadarkaa tokkoffaa isaa cimsatee jira. Tapha biraatiin mootii kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa walqixxee wajjin taphachuudhaan tapha goolii 7 keessummeesseen Hawaasaan goolii 4-3 mo'atee jira. Efreem Mashaamuun daqiiqaa 8ffaa irratti goolii jalqabaa Hawaasaan dursaatiin qabatee galchuu Mujib Qaasim daqiiqaa 17ffaa 53ffaa fi 76ffaa irratti gooliiwwan 3 galchuudhaan hat-trick hojjetee jira. Ismaa'eel Oroo Agoroo xaanudhaan taphataa Premier League Itoophiyaa bira dorgommii kanaan hat-trick hojjetee jira. Mujib Qaasim kan alatti mootii Buzaayoo Seefaa akkasumallee Geetaanii Kabbadaa immoo taphattoota gooliiwwan 3 walqixxeedhaaf galchan Geetaanii Kabbadaan goolii 2 kan galchee goolii daqiiqaa xumuraa 95 irratti argatan peenaaltiidhaan Geetaanii Kabbadaan kan inni galche. Premier League Itoophiyaa kun arrastuudhaan taphoota lama keessummeessuu Arbaa Mincaa Diyyaa Hosaanaa wajjin Baahir Daar Didhaa wajjin ni taphatu. Borumootii Bunni Itoophiyaa Buna Sidaamaa wajjin taphatan Itiyoo Elektiriik Laga Xaafoo Laga Daadhii wajjin ni taphatu. Jimaata Faasil Machaal Walaayittaa Dichaan Madiin Itoophiyaa wajjin taphachuudhaan taphoonni liigichaa torbee afuraffaa kun ni xumuramu. Odeeffannoon biyya keessaa kanumaan xumuran gara odeeffannoo maddeen alaatti gaafan darbu Premier League England torbee 12ffaanis kaleessa taphoota lama keessummeesseen Galeeti jira. Crystal Palace Duubaa keetooti yommuu ta'u Brighton Hove Albion immoo Roberto De Zerbi jalatti injifannoo jalqabaa galmeessuudhaaf rakkatee jira. Tapha Selhurst Park Wolverhampton keessummeesseen Crystal Palace gool 2-1 mo'atee tapha kanaatiin Wolverhampton goolii Adama Traoreen daqiiqaa 31 irratti addaan galcheen dursa qabatee ture. Haa ta'uutii garuu duuba ka'uudhaan gareen Patrick Vieiraatiin leenjuu Crystal Palace mo'atee jira. Breach Eze daqiiqaa 46 irratti akkasumallee Wolverhampton mo'atee daqiiqaa 70 irratti goolii lamaffaa Brighton Crystal Palace mo'atee galchee jira. Wolverhampton lammiin Cote d'Ivoire kun tapha bara kanaatiin Premier League England bara kanaatiin goolii 5ffaa galchuu isaati kubbaa Edward mijeessee kenneef iddoo peenaaltii rukutamtu irraa kubbaa baay'ee bareedduu kan inni galche. Wolverhampton tapha kaleessaatiin Crystal Palace mootii walixaansee dirree irratti taphoota lama walixaansee uumatu kun kan jalqabaate Premier League England bara kanaatiin mootii taphoota 3 qofa mo'atee taphoota 3 immoo Selhurst Park dirree irratti kan inni mo'ate. Crystal Palace qabxii 13 sadarkaa 10ffaa irratti argamu. Wolverhampton mootii qabxii 9 sadarkaa 17ffaa irratti dirqameetii jira. Amma Leenjisaa Ajax Amsterdam akkasumallee kan Borussia Dortmund fi Bayer Leverkusen turan akkasumallee dhiyeenya mootii Olympic Lyon irraa kan gaggeeffaman Peter Bosz qacaruudhaaf hojii irratti yookaan haasaa irratti akka argamu odeeffannoo Wolves walqabatiin baatiin turan kan eeranidha. Kan tapha biraatiin mootii Brighton Hove Albion Ajax Nottingham Forest keessummeessuudhaan taphni kilaboota kanneen lamaan immoo goolii malee xumuramee jira. Brighton Hove Albion erga Roberto De Zerbiitiin leenjuu eegalee taphoota Premier League England 4 taphate keessaa qabxii 2 qofa argate. Taphata kallee mo'achuudhaaf dandeenye qabxii 12 argachuu qabu keessaa 2 qofaadha kan milkeesse. Kun immoo erga Graham Potter kilabicha galaksanii kilabichi yookaan Brighton Hove Albion injifannoo galmeessuudhaaf yeroo rakkateedha. Roberto De Zerbi immoo taphoota isaanii jalqabaa Premier League England afuriin gool osoo hin injifatiin imaluu isaatiin erga bara 1987 Baarii Loodiitiin Brighton durfamaa ta'utti taphoota 4 injifannoo malee boodatti leenjisaa Brighton Hove Albion Ricardo gadi ana galmeessan taane jiru lammiin Roberto De Zerbiini amma tapha kanaatiin yookaan taphoota darbanillee bifa wal fakkaatuun Brighton Hove Albion dirree keessatti sochiin taphaa isaanii hawwataadha kan ture. Haa ta'uutii garuu goolii galchuu irratti hanqina qaban tapha kaleessaatiin sagarsanii jiru. Lammiin Belgium Leandro Trossard carraawwan argate utubaa goolii kan sibiila goolii fi akkasumallee goolii egaa Nottingham Forest Dean Hendersonin jalaa deebi'aniiti jiru. Nottingham Forest immoo taphoota 9 darban injifannoo malee jira. Gareen Steve Cooper durfamu gareen kunillee erga
Waggoota 23 booda gara Premier League Englanditti guddatee bara kanallee amma sana mara ka'umsa jammoo garsaatiin jiru torbee jalqabaatiin ta'u mo'ateen booda taphoota darbanii osoo hin mo'atiin malaatee kan jiru gareen kunillee amma bara keessatti akka argamu kunis agarsiistuudha jechuun danda'ama. Brighton and Hove Albion amma qabxii 15 sadarkaa 7ffaarratti argama. Nottingham Forest mootii qabxii 6 sadarkaa 19ffaarratti argama. Tarii Leicester City taphataan kan mootota mootii gara sadarkaa 20ffaatti kan gaddeebuun Nottingham Forest taphoonni Premier League England kun irratti fuudhaan ni taphatamu saa 3 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan gara Jurgen Klopp Liverpool West Ham United Anfield Road keessummeessa. Liverpool qabxii 13 sadarkaa 8ffaarra ta'uudhaan West Ham United gareen David Moyes immoo qabxii 11 sadarkaa 13ffaarra ta'uudhaan waliin ni taphatu. Liverpool Manchester City goolii 1-0 mo'achuudhaan tapha kanaaf kan falmatuudha kan ta'u. West Ham United mootii Southampton wajjin goolii 1 xumuruudhaan gara injifannootti deebi'uudhaaf ni taphata. Liverpool garuu taphattoota miidhamaan hedduu isaan dhabeeti jira. Diego Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Ibrahima Konate, Joel Matip, Luis Diaz akkasumallee Arthur Melon taphattoota tapharraatiin gara Jurgen Klopp Liverpool tajaajiledha. Taphattoonni hedduun isaanii mootii hanga waancaa addunyaa qabutti Liverpool kan tajaajilin taasisuu miidhamaatiin kan lattimoo Mohamed Salah taphoota Premier League England saglan darban kurnan darban West Ham United wajjin taphateen gooliiwwan 9 West Ham irratti galchee jira. Kun mootii Ricardo Foyi kilaboota Mohamed Salah gool irratti galchuudhaan qabu keessaati. West Ham United tokkodha. Tapharraatillee taphataan kun ni eegama. Tapha Manchester City mo'atan irrattillee goolii Mohamed Salahtiin mo'achuun isaanii kan yaadatamudha. Tapharraatiin mootii Brentford irratti Chelsea ni keessummeessa. Brentford qabxii 13 sadarkaa 9ffaarra ta'uudhaan Chelsea immoo qabxii 19 sadarkaa 4ffaarra ta'uudhaan har'a darbii Londoniin kan wajjin taphatanii ta'a. Chelsea taphoota darbii London saglan darban taphate keessaa taphoota 10 keessaa 9 mo'atee jira. Kana keessaa mootii saglan kana keessaa taphoota torban goolii sun keessummeessin kan itti baay'ee Chelsea kanaaf taphoota darbii Londoniin Ricardo Foyi qabu kun ragaadha. Chelsea Graham Potter erga leenjii eegalee tapha tokkollee soomaatiin mana manaatiin jira dorgommii Champions League kilaboota Awurooppaatiin dabalatee jechuudha. Sa'aatuma wal fakkaata saa 3 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan akkuma Liverpool taphni kun ni taphatama. Sa'aatuma kanatti mootii Newcastle United St James Park Everton yoo keessummeessu Bournemouth mootii Southampton wajjin ni taphatu. Sa'aatii 4 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluudhaan immoo Manchester United Old Trafford garee Antonio Conte Tottenham Hotspur ni keessummeessa. Manchester United qabxii 16 sadarkaa 5ffaarra ta'uudhaan Tottenham Hotspur immoo qabxii 23 sadarkaa 3ffaarra ta'uudhaan kan waliin taphatanii ta'a. Tapha kanaatiin Marcus Rashford gara filannoo jalqabaatti ni deebi'ameeti kan ergamu. Sababni isaa taphataan kun tapha Newcastle United wajjin goolii marii qixaan xumurratti jijjiiramee to'atee boqonnaa booda gara dirree seenuunsaa kan yaadatamudha. Tapha kanaan garuu gara filannoo jalqabaatti ni seenuudhaaf kan eegamu. Kanalatti Christian Eriksen mootii hanga onaatti dirreetti deebi'uu fi dhiisuun isaan beekamne. Sababni isaa mootii dhukkuba qaba jedhamee jira. Taphataan kun qorannoon taasifamuudhaan fayyummaa guutuu irratti kan argamu ta'e gara dirreetti ni deebi'ameeti kan eegamu. Scott McTominay mootii adabbii tapha tokkootiin booda gara dirreetti ni deebi'an. Tony Martial garuu tapharraatiin United kan tajaajilanii ta'a. Gama Antonio Contetiin garee isaaniitiin wal qabatee immoo Dejan Kulusevskiin tapha kanaaf qaqqabuun isaa ammas shakkii dhadhamee jira. Richarlison immoo tapha darbee miidhame tapha kanaaf hin qaqqabu jedhameeti jira. Erik ten Hag bar dorgommii kun waa'ee waliigaltee taphattoota haasa'uudhaan akka jeeqamu hin barbaadu. Kilabichi xiyyeeffannoon isaa dirree keessatti ga'umsa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Taphattoonni Manchester United amma kilabicha keessa jiran 12 ta'an waliigalteen isaanii xumura bara kanarratti ni golawmaa sana wal qabsanii Erik ten Hag yaada kan isaan kennanii. Taphattoonni akka David De Gea akkasumallee Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo illee waliigalteen isaanii taphattoota xumuramu keessaa xumura bara kanarratti haa ta'uti garuu United waliigaltee taphattoota kanaa waggaa tokkoon dheeressuudhaaf filannoo qaba. Waliigaltee isaanii keessatti tarii ga'umsa isaanii ilaalee waliigaltee isaan dheeressuu kan ta'udha. Ta'uti garuu Erik ten Hag bara dorgommii kun waa'ee waliigaltee isaanii haasa'uudhaan akka jeeqamu hin barbaadu jedhaniiti jiru. Taphni Arsenal fi Manchester City wajjin taphachuudhaaf ture mootii sababa boru Arsenal tapha liiga Awurooppaatiin PSV Eindhoven wajjin taphatuuf jecha yeroo biraatiif akka darbee kan yaadatamudha. Gara La Liga Spainitti gaafa darbu mootii kaleessa taphoonni sadii taphatamanii sadan isaaniitu goolii qixaanii kan isaan xumuramanii. Atletico de Madrid Wanda Metropolitano Rayo Vallecano keessummeessuudhaan goolii tokko qixaan xumureeti jira. Alvaro Morata daqiiqaa 20 Atletico dursa qabachisee ture. Ta'uti garuu daqiiqaa xumurratti rukuttaa penaltii argamte Radamel Falcao Garciaan
galchuudhaan daqiiqaa 92 Rayo Vallecanoon qabxii tokko qabatee akka deebisu taasisee jira. Taphni Sevillaa Stadio Ramos Sanchez Pizjuanitti Valencia keessummeesse mootii innis goolii tokkoon xumuramee jira. Edinson Cavani daqiiqaa 6 Valencia dursa qabachee ture. Cavani taphoota lamaan darbaniin goolii 3 Valenciaadhaaf galchuu isaatii Jorge Sampaoli leenjisaa guddicha gochuudhaan kan qacaree Sevillaadhaaf mootii Eric Lamela taphataan Tottenham Hotspur duraanii daqiiqaa 86 goolii Sevilla walqixxeessite galchee ture. Haa ta'uti garuu Valenciaan daqiiqaa xumurarra daqiiqaan 7 kan dabalame. Haa ta'uti garuu hanga daqiiqaa 112 taphachisanii turan abbaan murtii taphichaati. Jose Gayaan penaltii argamte daqiiqaa 90tti da'u 12 kan daqiiqaa 112 irratti argate garuu osoo hin galchin Yaasin Boonootiin goolii egaa Sevillaatiin jalaa qolamtee jirti. Abbaan murtii taphichaa tapha kanaatiin Papu Gomeziif yookaan Alejandro Gomeziif harri diimaa kennaniitii turan. Haa ta'uti garuu erga viidiyoo assistant referee ilaalanii Papu Gomez sarara penaltii alatti kan balleessaa hojjetee ture. Haa ta'uti garuu erga viidiyoo assistant referee ilaalanii booda mootii taphataa bira saalaadhamuudhaaf kaardii diimaadhaan penaltii keessatti balleessaa hojjette jechuudhaan kaardii diimaadhaan isa baasanii Papu Gomez immoo deebisanii kaardii keekkachiisaadhaan dirree keessa tursaniitii jiru. Murtee wal falmisiisaadha kan ture. Taphni kun daqiiqaa 112 ol taphaa keessummeessadha kan ture. Taphichi goolii tokkoon xumuramee jira. Tapha biraatiin mootii Hetaafeen Atletic Bilbao keessummeessuudhaan taphichis goolii 2 xumuramee jira. Aleenaan akkasumallee Munar El Hadadiin gooliiwwan lamaan Hetaafeef galchan. Inaki Williams fi Garciaan immoo gooliiwwan lamaan Atletic Bilbao fi galchanii jiru. Liigicha irratti taphoota ni keessummeessaa sa'aatii 2 irraa eegaluudhaan Cadiz Real Betis wajjin Real Valladolid Celta Vigo wajjin taphatan. Sa'aatii 3 irraa eegaluudhaan Real Sociedad Mallorca wajjin taphatu. Sa'aatii 4 immoo Elchen Champions League Real Madrid kan keessummeessu ni ta'a. Kan alatti immoo boru Barcelonaan kaampiyoonatti Villarreal wajjin halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan ni taphatu. Liigicha Real Madrid qabxii 25 yoo dursu Barcelonaan 22 sadarkaa 2ffaadha. Atletico de Madrid qabxii 20 sadarkaa 3ffaarratti argamu. Real Betis immoo qabxii 19 sadarkaa 4ffaarratti argama. Gareen Manuel Pellegrini odeeffannoowwan kana kan maanaa xumurooti. Gara odeeffannoo birootu osoo hin darbin dura garuu gidduudhaan qopheessina affeerooti. Badhaasa Baalandoor marsaa 66ffaa Engadda magaalaa guddittii France Paarisitti qophaa'een lammii France Karim Benzema erga bara 1998 asitti lammii France badhaasa kan argate ta'uudhaan badhaafamuunsaa akka yaadatamudha. Sana wal qabsiisee mootii Abubakar Abdallaa wanta inni qindeessanii jira. Isa hordofnee walitti dachaana. Hawwiin konaaf dhugomeera abdiin kun jedhee Karim Benzema taphataa cimaa addunyaa jedhamuun badhaasa Baalandoor Zinedine Zidane harkaa yoo fudhatetti badhaasa baruun France football qopheessu kanaan erga Zinedine Zidane 1998 fudhate as lammii France jalqabaa badhaasicha fudhates ta'eera. Benzemaan bara dorgommii darbee taphoota 46 gooliiwwan 44 galchuun waancaa Champions League Awurooppaa fi La Liga Real Madrid waliin milkeeffachuu isaatiin badhaasicha yeroo jalqabaatiif akka milkeeffatu isa taasise. Qophii keenya har'aatiin badhaasa Baalandoorii fi bu'aa bahii Benzemaan dabarsee irratti xiyyeeffannaan hordofama. El Balón de Oro. Bonsoir à tous. Baroon France football bara 1996 irraa eegalee taphattoota dandeettii kubbaa miilaa olaanaa qabanii fi milkaa'ina gonfataniif beekamtii kennuun badhaasa as ga'e. Badhaasa Baalandoor taphataan kubbaa miilaa kamuu argachuuf hawwu taphattoonni cicimoon addunyaa hedduu fudhachuun seenaa isaanii galmee seenaa irratti katabaniiru. Lionel Messi yeroo 7, Cristiano Ronaldo yeroo 5 taphattoota badhaasa kanaan faayamanii. Juan Cruyff, Michel Platini fi Marco Van Basten yeroo 3 badhaasicha fudhataniiru. Bara kana immoo carraan kan Karim Benzema ta'eera. Benzemaan taphataa dandeettii goolii galchuu olaanaa qabu seenaa hedduu Real Madrid keessatti milkeeffateedha. Jose Mourinho kaasee hanga Carlo Ancelottiitti leenjistoonni Real Madrid hedduun lammii France filannoo jalqabaan taphachiisaa turuun ga'umsa taphatichaas kan mul'isudha. Benzemaan Real Madridiif taphataa gooliiwwan hedduu galchee lammaffaa yoo ta'u waancawwan 23 kilaba magaalaa Madrid waliin fudhateera. Waancaa La Liga 4, Coppa del Rey 2 fi Champions League yeroo 5 milkeeffachuun taphataa seenaa isaa bareeche. Keessattuu erga Ronaldoon bara 2018 Real Madrid gadi dhiisee booda Real Madridiif taphataa sarara fuulduraa hedduu murteessaa ta'eera. Erga Ronaldoon Santiago Bernabeu gadhiisee filannoo taphattoota jajjamoo La Liga 11 keessatti yeroo 4 filatameera. Yeroo 2 taphataa cimaa La Liga jedhamuudhaan yoo badhaafamu bara 2022 yeroo jalqabaatiif goolii hedduu galchuun badhaasa taphataa goolii hedduu galchee kan fudhate Karim Benzemaadha. Ahí está Vini, se va a meter dentro del área abusado. Vini, gol!
Taphataan sarara fuulduraa Real Madrid kun seenaawwan gurguddoo kilabicha waliin milkeeffatus badhaasa Ballon d'Or fudhachuuf garuu waggoota hedduu eeguuf dirqame. Messiin yeroo 7, Ronaldoon yeroo 5 badhaasicha dhuunfachuu isaaniitiin taphattoonni akka Karim Benzema carraa akka hin arganne taasiseera. Amma hawwiin isaa dhugoomeefii jira. Lammiin Firaans umrii isaa 21tti Real Madriditti makame. Yeroo sanatti taphataa cimaa addunyaa jedhamee badhaasicha ni fudha jedhee hin yaadne ture jedha. Erga Ronaldoon Madrid gadhiisee booda sammuu kootti na dhufe. Cimee hojjechuu fi dursaa taphattootaa ta'uu kootiin garicha dursuun qabxii gaarii galmeessuuf yaale. Kilaba cimaa addunyaa Real Madridiif taphachuu kootiin gammadeeras jedhe. Karim Benzema badhaasa Ballon d'Or erga bara 2008 irraa eegalee kaadhimamtoota jalqabaa keessatti taphataa eeramaa turedha. 2017 irraa eegalee hanga sadarkaa 30 taphattoota filataman keessaa Benzema isa tokko. Bara darbe afraffaan kan xumure yoo ta'u bara 2022 hireen kan isaa taatee badhaasa maqaa guddaa qabu kana milkeeffateera. Bara darbe taphoota 46 gooliiwwan 44 galchuun waancaa Champions League Awurooppaa fi La Liga Real Madrid waliin milkeeffachuun isaa Benzema badhaasicha yeroo jalqabaatiif akka fudhatu gargaareera. Badhaasni kun akka ofiin boonu kan na taasisudha. Hawwii yeroo ijoollummaa koo ture harka hin kennine wanti hunduu ni danda'ama jedhe Karim Benzema badhaasicha erga fudhatee booda. Bara 2021 garee biyyaalessa France waliin waancaa Nations League kan fudhate Benzema yeroo garee biyyaalessaaf hin taphanne yeroo ulfaataa seenaa jireenya isaa ta'uu dubbata. Yeroo sanatti taphattoonni hedduu biyya isaaniif taphachuuf waan deeman ani kophaa koo iddoo shaakalli Real Madrid beldebee baasitti shaakalaa ture. Tuni yeroo ulfaataadha garuu hojii koo cimee hojjechaan ture. Nimala keessa darbeen ni boona garuu salphaa hin turreen yaada isaati. Hiriyoota koo kan Madrid fi kan garee biyyaalessa France leenjistoota koo akkasumas pirezidaantii Real Madrid galateeffachuun fedha jedhe. Benzema Sadio Mane fi Kevin De Bruyne caaluudhaan badhaasa Ballon d'Or bara 2022 kan badhaafame yoo ta'u Robert Lewandowskiin afraffaan xumure. Lammiin France ammas abdii qabaachuu dubbata. Waancaa addunyaa Qatar qopheessituun biyya isaa waliin milkeeffachuun kaayyoo isaa ta'uu dubbate. Bara 2018 France shaampiyoonii addunyaa yeroo turte Benzema miseensa garichaa hin turre. Abdii osoo hin kutin hojjechuun hawwii ofii bira ga'uudhaaf gargaaran dhaamsa qophii keenya har'aatii xumurre horaa bulaa. Walitti deebinee jirra Karim Benzema irratti qophii qophaa'ee dhaggeeffannee deebinee Karim Benzema bara 2009 maaliif kilaboota akka Manchester United caalaa Real Madrid akka filate yoo dubbatu na yaadadha. Bara 2009 hiroo tokko waliin ture maatii fi dubbi fixaan koo wanta haasofnutu jira adda fi mana kootu naan jedhanii naaf bilbilanii ani garuu yeroo sanatti yeroon qabuun jedhanii ture. Ana kazanan presidenti Real Madrid Florentino Perez asan wajjin mana keenya jiru naan jedhanii anis yeroo sana gara mana gaafa deemee balbala banee Luciano Perez mana keenya jiru. Homan dubbani hero jedheetu kan ol seenee dheetu jira. Yeroo sanatti kilaboonni akka Manchester United, Inter Milan fi Barcelona faan haasofsiisaaniitii turanii garuu ani gara Real Madrid deemuu murteessaa humni isaa umurii koo 15 irraa eegalee Real Madrid taphachuun hawwaa guddadhee Florentino Perez immoo garee akkamiif piroojeektii akkamii ijaaruu akka barbaadan natti himanii deeggartoonni Real Madrid immoo hariiroon taphattoota wajjin qaban adda waan tureef sanaaf Real Madrid filadhee jechuudhaan Karim Benzema akkamiin 2009 kilaboota biroo caalaa Madrid akka filate yaadatti ibseedha. Bara san paawundii miiliyoona 41 gara Real Madrid deemee ture. Yeroo sanatti Real Madrid projektii Galactico yeroo xumuraatiif ijaarrachuun danda'ama. Taphattoota akka Ricardo Kaka, Cristiano Ronaldo fa gara Santiago Bernabeutiin baratti gaateedha kan ture. Garuu reeffannoon biraattan darbanii N'Golo Kanteen ji'oota Afriik miidhamaan direedhaanii fagaataa jedhamee jira. Lammiin France umurii 31 irratti argamu N'Golo Kanteen tapha darbee Londoniin Chelsea Tottenham Hotspur wajjin hagayya 14 goolii 2 qixaan xumurratti miidhama isa mudateen ergasii gara direetti deebi'uudhaaf rakkateetii ture. Chelsea miidhaman N'Golo Kantee kanaaf taphatichi yaalii baqsanii wal anu milkaa akka taasifate himeetii jira. Kun mootii ji'oota 4 ittiin fudhataa miidhama isaarra bayyanachuudhaaf jechuudhaan Chelsea beeksiseetii jira. Kun mootii garee biyyaalessa France akkasumas leenjisaa garichaa Didier Shootiif oduu gaarii miteechuun danda'u. Sababni mootii waancaan addunyaa eegaluudhaaf guyyoota 32 qofaadha. Kanaaf waan ta'eef bara 2018tti France shaampiyoon addunyaa gaafa taatu N'Golo Kanteen taphataa murteessoo garichaa keessaati tokko akka ta'e kan yaadatamudha. Kanalatti garuu oduu gaariin Franceef ta'uu danda'u Paul Pogbaan kaleessa gara shaakalaatti deebi'eetii jira. Kun mootii tarii warra France oduu gaarii ta'uu danda'a. Garuu waancaa addunyaatiif ga'umsa akkamiitiin deebi'uu danda'a Paul Pogbaan kan jedhu gaafii biraa duuba deebii barbaadudha. Sababa
miidhamaatiin taphattoonni waancaan addunyaa jala taruu danda'an keessaati N'Golo Kante, Babukar Kamara France irraa akkasumallee Diego Jota fi Pedro Neto Portugal keessaati akkasumallee Artur Melo mootii sababa miidhamaatiin waancaan addunyaa kan jala taruu ni danda'a. Kanarratti mootii shakkii kan ta'an mootii Reece James, Kyle Walker, Calvin Phillips England irraa akkasuma Paul Pogba mataan isaa ga'unaatti miidhamarraa dabbayyanatee shaakala eegaluu malee inni shakkii keessa jira. Paulo Dybala, Angel Di Maria akkasumallee Ronald Araujo mootii Argentinaa fi Uruguay irraa taphattoonni kunneen shakkiidha waancaa addunyaatiif qaqqabuun isaanii hidhamee jira. Keessumaatti Argentinaan Paulo Dybala fi Angel Di Maria kan dhabdoo ta'e waancaa addunyaatiin taphattoota biyyoota hedduu miidhamuu dandeessu keessaa ishee tokkodha. Lionel Andres Messi immoo waancaa addunyaa 2022 wal qabatee yaadni kenne France fi Brazil biyyoota waancaa addunyaa bara kana argachuu danda'an keessaati jechuudhaan himeetii jira. Argentinaan haga wanta taphattoota 35 darban osoo hin mo'amin imalaatti jirti. Haa ta'u garuu tilmaamni koo jalqaba Lionel Messiin Brazil fi France hidheetii jira.